ganda lakkise. Mee shan argiteen beektaa shaneessun maal fakkaata? Ija kiyyaanuu argeen beeku. Maaliif akkas jettee warra shurrubbaan dugda keessa ciisutu natti nammee warra akkanaati jettee maaliif gabaas? Afaan tun haal ba'i. Kanaan maal gaafatta amma uummata Oromoos waraana bilisummaa Oromoos maal gaafatta? Dhiifaman gaafadha. Dhiifama jettaan. Dhiifam. Nullee asii dhiifne uummanni Oromoo illee sii dhiisa abdii qabna. Ammoo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya uummanni Oromoo kuni namni kuni asitti dhufee dhiifama sin gaafachaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo nama qabee akka waraana mootummaa kijibduu nama hajjeesoo osoo hin taane haqatti hamanna yoomillee kaleessallee dheengaddallee yoo taate haqatti waan amannuufi milishaa gandaa ta'ee caasaa ta'ee namni kun waggaa 15 uummata Oromoo kana maqaa waraana bilisummaa Oromootiin reebaa ajjeesaa turani. Kaleessa dheengadda sirna dhufaa darbaa keessatti dabareetti wal dabarsanii waggoota 15 aga waggaa 28 aga waggaa 30 uummata Oromoo kana qeerroo Oromoo kana reebaa dararaa turanii amma immoo namni kun dhiifama naa godhaa yaa uummata Oromoo jedhee dhiifama sin